dida. Anaamoti. Hordoftoota didaatiyo akkam jirtu. Akkam jirtu mee nagaa keessanii ani nagaa galata rabbi arra dhufnee jirra jechuudha. Arra eenyu wajjin dhufee arra nama haaraa wajjin dhufee isheen ilmo adaadaa isaati. Intala adaadaa isaati arra kochuu minnati dhuftee piraankii samuuna didan irratti hojjete tokko jira baay'ee na aarsee jira baay'ee jechuudha baay'een gubadhee ture arra isa ishee fuulduratti jechuudha piraankii didaa piraankiin taaniin isa godhe jedhee yaadee jira akka inni naqaanis akka inni awwaarradeet isaan awwaarrada arran dhiisu jechuudha baay'een gubadhee jira dhugaa sinittima innaa piraankiin maalinni isinitti himu sinitti agarsiisa namoonni nyaan warri haaraa taata subscribe gochuu keessan irraa fatina like share godha baay'een sin jaaladha baay'ee dhiifama dhugaa dubbachuudhaaf osoo ishee waliin sin barsiisin an jarjaree viidiyoo kooti jedhee jarjaree jechuudha sinirratti cufuu kooti baay'ee dhiifama naa godha mee isheen eenyudha maqaashee sinaa beeksin jedhu badhume maazin jette tolee akkam jirtu hordoftoota YouTube didaadha nagaa keessanii ani maqaan koo Maartaan jedhama har'a tolee viidiyoo haaraa didaa keessa galuu kiyyaaf baay'ee natti tolee jira ani intala adaadaa didaati kabajamtoota hordoftoota didaati akkuma argitan didaan ala rafee jira jechuudha inni itti tolee jira maalasin jedha rafiisa bareedaa kana keessaa isa kaasaa amma suuta jedhee jechuudha komarti daaku jechuudha daaku kana fuularratti naqne jechuudha bakka rafetti kazaan nan kaasaa eega kee booda of laala jechuudha gizee of laalu san maal akka jedhu nan laala waliin laala jechuudha sagalee keenya hir'isnee dubbachaa irraa hin dhaga'u waan annoo qabnuufu sagaleen isinitti akka dhaga'amu yaadan qaba jechuudha innaa kara viidiyoo adeemnu tolee shi kara viidiyoo keenya Dida mal taate jak dida mal taate dida naman dhaga'u rafee jira obboleessi koo maal ta'e laata dida ndu'ee maal goote maal jettaati maanaa mutu dida kaa'imee of laali كيف لالمي كيمي ما فكرت اني افلالي ما اني انا كاسي قول اني ما اني ما اني كنت يوم أنا ما تبي أنا كسر ده نتي يوم ما بيك نتوقع كم نوم ما يرجعني به كانوا ما تسيرجعني استهجرت تو ما أقول إنه أنجت أنا ما تبي أنا كسر ما ما له فول كمان إنه فكاتو भाई بريد وادي دا مال بدو في مالو نم بداسي
Dida Gabriela kino waq. Ani mana agar yeroo raftee jirtu akkanumatti dhufnee si argin. Nuuma wanta beeknu tokko qabna. Anamoti. Ishee miti. Anamoti. Nuyi bakka itti kaasne malee maal si goona. Dida Anamoti. Sulaiman tu Musliman ada boy. Ana babna ke temi. Ana unde babna malam godere ne no mango ana mongo ne be. Akkamit intala ada biyeti ya fudrat akkamit akkan na boda mijawa. Ati mal nama makeup. Malu. Akkamit na kan sita. Su bakka ifa mamma prank isratti godhe homa gochuun hin danda'amu ati akka nama kuma makeup hunduratti prank na goote ani immoo mucayyaa daadaa keetii hunduratti echise prank si godhe jechuudha. Prank naa ta'ee jira. Akkana aarsite na gubde sanitti bishaan qorraa keessatti bishaan saamuna qabu keessatti akkasitti lafaan na dhoofte ati akkasitti nan kofalle natti. Namni bakka taala qabannu prank akkanaan jiraare ofii yaa'uu dadhabeetan nyaanni. Indee eenyuun dadhabi gamarre bakka. Intala aadaa tiyaa fudrat akkamitti na qaanisita. Homa gochuun Jana miti. Maka bishaan kinaafni maal akka footoo xiraata. Dhugaa dubbachuudhaaf yaa akka aaruu beeknee jirra garuu akkatti naara jedhee yaanne guyyaa sadiin dura ati akkasitti na aarsite. Carraa kee bishaan hin natti kofle. Naa ta'ee jira jechuudha. Koon maarti. Dhugaa dubbachuudhaaf nuuf ta'ee jira jechuudha. Didaan akkuma ilaaltan kanatti aaree jira. Bakka rafeetti argadhee jira jechuun guyyaan tun naaf taatee jirti. Dhugaa siniin jedha. Naaf taatee jirti. Waaw. Mee kanumaan dhiqadhu si gaana. Fuulumarra dhiqadhu malee achi maa dhiqatta obboleessa koo maal taati? Ayyo. Bishaan martaati natti qoosin dhaabbattee Bishaan hin jiru hin jiru bishaan. Dhumee jira. Hin jiru bishaan. Dhugaata maanaan qaxaree ishee akkuma afneetti gammadee. Bakka carqii barbaadan dhufa. Ofirraa xaragi bakka hin jiru bishaan. Carraa keedha. Amma dhiqattee nama fakkaatte. Amma nama fakkaattee jirtu rakkoon qabu. Hordoftoota Didaa Tube waan nuuf ta'ee jira jechuudha. Dida maal jettame? Maal jettaan? Dhugaa dubbachuudhaaf. Nara xaragaa sirriitti. Maalan godha. Ishiin na tabaabare si jammar homaan jenne ishiin. Homaan jenne jette say godhiif naan jette. Silazii amma bareeddee jirta. Fuula kee duraatitti deebitee jirta. Hin aarin. Maadhaan huruu keessa na seenee bee. Rakkoon qabu piraankii addaa sirriitti. Dhugaasin jedhame huruu keessa na seenee dhugaasin jedha. Innoo dhabee. Hin kuftee narraa. Gisee nu taalu san narraa kufte. Amma garuu gulara inni qatta. Kun ndaalle daakuudha. Hordoftoota Didaa Tube prankiin biyya kana fakkaata. Hordoftoota keenya taalam akka daa'imaatti natti taphachaa jirti akkuma argaa jirtan. Akka daa'ima taphata. Biraa gadi fageenyaan itti yaadetu halkan keechaa sa'a sagalitti bakka irriibata simaraachaa. Hin dandeechuu gahu. Ani asfaaltii irra taa'ee paantii qullaa fincaana fincaana. Siyaa ta'u akka yaadde. Bye bye. Yoo kabajamtoota keenya egaa amma dhidhiqannee jirra. Shaaworii seenuu malee natti hin taane dhugaa ija keechaa fi funyaan keessa na seene. Ija keessa fi funyaan keessa na seene. Akka tasaa ta'e immoo bishaan hin jiru. Maa gochuu hin danda'u. Horaa bulaayi piraankisii ta'ee jira. Congratulations.